wantoonni garaa nama nyaatan intala biyya Hindii keessatti bofa ulfooftee yeroo opportunity godhanii jedhan kan deette viidiyoo san dhamma dhumaatti daawwadha. Viidiyoo muraasa viidiyoo san daawwadha jechuudha. Subhaanallah, rabbiin dubartii takka ibal ulfa jedhanii waan inni gara ka'uun beekan abatan jechuudha. Maaliif mucattiin sun bofa ulfooftee yookiin ji'a 9 yookiin ji'a 8 ji'a 7 ta'uu dandeetti. Garaa keessa turuu danda'a. Kanaaf jechuudha viidiyoo kana keessatti wantoonni isin hubachuu qabdan maal inni? Wantoonni nuti as keessatti hubachuu qabnu maal inni? Subhaanallah, gocha rabbiin kun dalagu, wanna rabbiin kun dalagu. Dubartii takkatu akkanuma waa'ee kanarratti turtuu zamana turii keessa yeroo nutti himan akaakiyyee moo abaabiyyee kennati dubartii sanii bufni afaan siinii jiraan odoo isiin raftus subhaanallah ajjeese jedhanii dubbatanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii sinniitiya. Asumaan viidiyoo keenya laayikii gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Kanaaf wallahi waan nama sukkaneessu dalaguun rabbii kana immoo adda waan garaasi kan beektu. Intala Hindii bofa ulfooftee yeroo bofa san mana yaalaa geessanii keessaa baasan kun viidiyoo irratti argitan kanatti induute jechuudha. Sagandii muraasaaf turtee jirti. Isii yaada isii keessatti ilma dhalaa jetteeti. Rabbiin immoo subhaanallah waan garaa kee kaa'uun beektu. Ibal ulfa jedhanii. Garuu gochi kun maaliif ta'e? Maaliif wanni kun akkana ta'e? Kan jedhamu kenna waan inni garaa kee keessa wayiif rabbiin wanna kana raawwate. Wayiif rabbiin wanna kana godhe. Bineensa garaa namaa keessatti uuma jechuudha. Wallahi subhaanallah talaquu rabbii kana isin lubbuun hin darbite jechuudha. Bineensi suni yeroo achi keessaa bahee doktortoonni baasanii wanta sibiila keessa kaa'amu jira. Yeroo sanuyyuu wanti suni nyaannaaf akkana dhaata. Subhaanallah, kun gama jaree isii nyaatee dhuge. Kan dhige isii dhuge jechuudha. Utuu isiin deemtu. Wallahi dalaguu rabbii kanaa mee ilaala. Boleeyyan kee qaqqabaa laala. Akkitti inni nu horatu. Akkitti inni baasee nu galchu. Rabbii keenyarraa fagoo jira. Garuu waan rabbiin kun dalagu mee ilaala. Bineensa garaa keenya keessa kaa'e jechuudha. Subhaanallah. Bineensa. Ati deemtanii garatti baattee ji'a 9 guutuu garaa kee keessatti baattee dalaguu rabbii kanaa mee ima taasisa wallahi subhaanallah. Bineensi suni garuu amma wanni suni maaliif garaa namaa keessaa ba'e waan ta'eef wanni suni tarii qoratamu ammallee hin qoratama. Maaliif beekamu wallahi baay'ee kan nama suukaneessu jechuudha. Kun dallansuu rabbeeti. Rabbirraa fagoo jirra tokko qabeeytanii fagoo jirra nuti hundinuu fagoo jirra rabbirraa. Wanni kun kan ta'eef addunyaan hundi irraa dubbachaa jirti jechuudha. Wanna kanarraa rabbi nutti dallansuudha jechuudha. Dhiyoo kana Faransaay keessatti taateen taate sababa daa'ima tokko mucaa arabaa nasbiin baatee wanni xiqqaan nafna jechuudha. Faransaay keessatti uummanni walii galee qabeenya guddaa balleessan. Kuni maa inni dallansuudha jechuudha. Maaliif nuti rabbirraa fagoo jirra. Uummanni Faransaay uummata islaamaa kan jibban keessaa tokkodha jechuudha. Gonkumaan jaalatan uummata islaamaa. Gaafa taphaa kaataan irratti taphanna jedhan irratti haasofni isaan qabatanii dhufanii fi rabbiin kan isaanitti deebise immoo waan biraati jechuudha. Asumaan obboleeyyan kiyya maaliif wanna kana haasa'e zaman durdurii keessatti yeroo abbaan keenya durdurii jedhan akaakilee abaabilee isaanii ta'e illa akaakayyuu ta'e akkas ta'an fakkaata. Dubartii wayii bofni jirama kanatu halkan karaa seeni jedhan.
afaan seene jiraammaan kun afaan seene kanuma yeroo laalamu buufni jira gara isii keessa jira afaan oduu isii raftu mirabbi keessaniin illee qimsine afaanin isii seene garuu waan san hin dubbataniin barii akkas jedhanii nu hin dubbatan jechuudha nutis maatii jalaa dhageenye kanaaf jechuudha obboleen kee qadara rabbii kana wanna rabbiin kun dalagu waan guddaadha wallahi lazim inni mootu nu horate alhamdulillah rabbil alamin rabbii ammallee tikum isa jirra tikum isa baanee galla akkana godhannaa achi deemnaa as dheena malee wallahi waan inni nu ganama katabe malee waan biraatti fudhanna warqiin iji kee kana dura yoo jiraate yoo rabbiin siin katabe hin fudhattu waan fedhi maan taane kanaaf jechuudha wallahi waan nama ajaa'ibu dalaguu rabbii kana ani baay'ee tokko wallahi lazim haalli barri baraan hammaataa deema malee jijjiiramaan deemu jijjiiramni inni fidu hammeenna fidaa deema barri jechuudha akkumas biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana xunqaayin jedhamu sun raayiduun jedhamtu sun lafarra gadi jiitee jirti jechuudha waan nama ajaa'ibu daa'ima hantu waan kana asiin dura wallahi lazim viidiyoo kee namni dhageeffate yuutis isin jedhe haasa'ee ture namicha tokkotu suuqii isaa keessatti hantuuta viidiyoo hojjedhee ture wallahi rabbiin haqa baasa mucaa amma hantuutaan qabame kun rabbiin kun gaafa sama viidiyoo san namni dhageeffatan jechuudha wallahi namichi kun hantuuta hantuunni suuqii isaa keessa suuqii uffata isaa keessa akka tokkicha lamallee miti sila hantuunni yeroo baay'atee yeroo waa balleessuu uffata nyaataa maal jedhaa mitiire akka ijoollee baadiyyaatti yoo beektan midhaan nyaataa uffata illee hin nyaata wanni inni nyaanni hin jiru hin balleessa jechuudha dara qabaantuun ni beeka garuu namicha san suuqii isaa keessatti hantuunni xaarama kanarra tokkichumatu deema sanii achi kan biraan jiru akkasuma mootuu rabbii irra kanaa ba'uudhaaf mucaan kun hantuuta awwaale raayiduudhaa isanii galee raaga kana goosisa viidiyoo sanarratti waa'ee mucaa sanii sanirratti mucaa wayii sirriitti irraa hojjeta jedhee haasa'ee ture jechuudha rabbiin akkasumatti ragaanaa ba'e waa'ee namoota raagatanii biyya keenya keessa maaltu hiyyummaa fite barnamni qabeenya hin dhabne barnamni midhaan galchuu dhabne wallahi laziim jechuudha midhaan yeroo galchan asirraa hagasiitti of galchan jechuudha garuu waan fixuun beektu maatii keessa bilbila gaafadha yoo sanii miti jettee immoo gaafa ofii keetii galteen ani waan ija kee ergasii immoo midhaan sun gara inni dhaquun beektu kawaa illeen godhatan hin jiru xiqqoo qicamee taanan lixee madaabaraan daakkatan taanan duqeetiin isaanii sun bulii 15 hin geettu mana maatii keessatti ofii kiyyaa argee beeka hin taasisan manuma maatii keenya yoo hin taasisan maaliif hin galchan midhaan oolmatu gara inni dhaquun beekan wallahi gara inni dhaquun beekan hin galchatan akka gaarii galchatan birra warri naannolee akka makiinaa malee naamatu bargisee mana midhaan ajaa'ibatti ta'a garuu kan itti jiru maannire bineensa itti jira bineensi akka isa nama argitan kanatti itti jira jechuudha bineensi jechuun warroonni raayiduu kun jechuudha wanni hundi sassaabame isaanii dhaqa isinii galee irraa gatan kan ofii jiraachuuf jechuudha subhaanallah dalagoo rabbii kana rabbiin immootuyyuu nama waahatu nama kijibu nama maal sootuma soota keessa isa qaba rabbiin isa qabe intala dheengadda meeshaa hattee intala wookiin waggaa dheeraa meeshaa mallaqa ijoolleerraa guurataa turte rabbiin isa hayxi nama bara hayxi miskiinaan baddu wallahi hayxi miskiin abadan hin baddu turtu keessa yaadattanii gaafa jaartiin goojjameedhaa irraa itti xunqaayii qabdi maal jedhanii jaartii sana achiisan san yaraa yaadattanii gaasanii yaadattu jechuudha akkasuma amma kunillee deebi'e an jaartiin sun garuu baay'ee garana nyaatte maaliif rabbiinuu isii ajjeesa maaliif ajjeesa jaartii isii tokko waraabessa yaabbattee deemti jedhanii wallahi jechuudha namni keenya
كغاري فكاتو كان تراك هيس سنرچو هيس ما دراك ملك يسافود بر إذا أما كراك أبا قبينة كقبينة قبينة سنرت دبر فتوف بردو أنجلو كان فيديو كان يجودا لايك شير سبسكرايب وشو نغتنا أما فيديو براتي ولتي ديبنتي ترتين كيسان ولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وروني يادا كباتن وروني كيكا كباتن كومنتينا كا